torbee darbee kutaa tokkoffaa kan isin dhageessan kutaa lammaffaa kan itti fufu ta'a. Dargaggoo Abdiisaa Sigaa hojii ICT yookaan immoo teekinooloojii ICT wal qabatee kalaqaa hedduudha kan inni hojjete. Muuxannoo isaa kanaaf immoo kanarraa fi yookaan immoo torbee kanaatiif bulfannee akkanatti natti nuu qindeessiteetta. Isa dhaggeeffannee walitti deebinaa ammas turmaanni keessan waliin haa ta'u. Ayyaanni Abdiisaa akka dorgommii wayii irratti hirmaachaa jirtudha kan inni odeeffadhe. Mee waa'ee dorgommichaa dhaggeeffattoota keenyaaf nu kaasi. Iyyan gammee galatoomii dhimmi kun akkuma siin jedhe kaka'umsa koo irraa ka'ee kaka'umsa koo irraa dhufee sa'aatii boqonnaa kootiitti wantoota hojjedhuudha. Wanti kun rakkoo naannoo keenya jiru akkuma dandeetti cimsachaa deemtuun furmaata wayii rakkoo wayiitiif furmaata barbaachuudha kaa'atti deemtu. Haaluma saniin bara darbe irraa eegalee naannoo keenya rakkoon jiru maali? Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa balfa to'achuu irratti, yakka to'achuu irratti, akkasuma immoo balaan garaagaraa balaa ibiddaa yeroo ga'u yeroo balaa wantoota akka balaa ibiddaa fa'aa emerjenti ta'an yeroo sanitti riippoortiin odoon ga'e riippoortiin fa ture balaan guddaan yeroo ga'u qabeenya irras lubbuu irras yeroo ga'u tiraafikiin wal'a'ee hanga bilbilaan yookiin bilbilli fan ka'uu warri itti bilbilte fan ka'u rakkoon akkasii fennee wanta mudatuu fi furmaanni maal ta'uu qaba waan jedhu keessa kan kootii yaadaa ture. Achi booda immoo babal'ise. Kabalfaa saniin barreen gaddaa dorgommii wayas Finfinnee keessatti geggeeffame hojjedhe appilikeeshiniidha baay'ee moobaayiluma kan keetii mana kan keetiisee fi bakka tokko wal gahee guutee yoo jedhe imeejii suuraadhaan kaapchar gooteeti erguu dandeetta forward gochuu dandeetta. Ka'ate ergite sun immoo maalirra akka ka'eef hin kaanillee hordofuu dandeetta. Sooftiweerii sananii. Ofii kan kootii wanti amma akka dhaabbataatti uume Oromoo ICT'n. Oromoo ICT'n gahee amma inni bahaa jirudha. Hojii hojjechaa jiru dorgommii waan jetteef gara maqaa hojichaatitti siseene malee Oromoo ICT'n karaa itti dhufee qaba akkamiin wantoota inni hojjetan hedduu jira. Weebsaayitii qabna oroict.com akkasuma immoo yeroo hedduu dhaabbanni keessan akka informationiitti odeeffannoo nuti gadhiisnu yeroo fayyadamu argeera. OroICT keenya sun odeeffannoo teekinooloojiidhaa Itoophiyaa keessatti hawaasa keenya impaawar gochuu wanta barreessinudha. Addunyaa irratti wantoota tatta'an jechuudha. Kaamma ittiin dorgomaa jirudha akkasitti himaa ture jechuudha. Addis Westiin barreen gaddaa itti dhiyaadhee ture even Faana FM cinatti godhee ture. Amma yeroo ammaa dorgommii irra jiru sadarkaa addunyaatti. Sadarkaa idil addunyaa jechaan dorgommiin Jarman Barliinii geggeeffama. Jarman Barliinitti kan geggeeffamu haala akkamiitiin sustainable development goal wanta jedhamu kan akka guutuu danda'utti ulaagaa isaa waan barbaachisu fiicharii guutuu ka qabateedha. CCT jedhama yookiin immoo CT controlling tool jedhama. Yakkallee riippoortii godhaa, balfallee riippoortii godhaa waan hunda riippoortii godha. Riippoortiin kun eessa deema? Seentarii wayii deema. Seentarii wayii qaba jechuudha bakka irraa to'atu. Dhaabbata keessan irraa to'atamu immoo CT municipal yookiin immoo bulchiinsa magaalaati. Wanti kun haala salphaadhaan yeroo gabaabaa keessatti akkamitti rakkoon kun furamuu danda'a ilaalcha jedhuun. Namni kamuunuu magaalaa keessa jiru wanta kana riippoortii erguu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii bira qabata achi booda immoo wanta magaalaa keessa jiru hawaasaa fi bulchiinsi magaalaa waliif hojjeta. Kun immoo bulchiinsa magaalaa Finfinneeti immoo kan naannoo birattis kan akka hojjechuu kanati. Ammaaf Finfinnee irratti hojjettee akkamitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa see godhaa kana haala kana sooftiweerii kanatti fayyadamanii uummanni balfa goodaatti gatamu sana haala sooftiweeriin to'atamu irratti yeroo kee qabaa. Wanti ture jalqaba irratti yeroo yaada kana walitti qabee rakkoo isaa wal fidee hojii kanatti seenu informationii barbaachaaf namoota tokko dubbisaan ture. As dhufee immoo bulchiinsa magaalaatii wajji wal quunnamuuf gaafa 97 tuqaa tokko wajjin gaafiif deebii godhe san akka isaan gaafatanii ana qunnaman walii gallee ture. San immoo isaanis nan qunnamnee bilbilli kootis gidduun cufamee ture. Ergas deebi'ee immoo hojiin kun dhaabbatee ture waan ta'eef hojii kana ol kaasuun ture. Hojii kana ol kaaseen yeroo karaa qabsiisee hojiin under developmentii waan jiruufi hojii kana erga itti deemtee jetteeti wantoonni amma koonistirentiin yookiin rakkooleen si mudatan waan jiraniif rakkooleen kun akka furamuu danda'u gaafa fi haala hojiin kun ittiin galma ga'uu danda'uudhaan isaan qunnamtu waan ta'eef jedheen immoo wantoota dura jiran kiraateeriyaa odoo xumuru jiru dorgommiin kun ba'e. Hojiin kan kun immoo dorgommicha ulaagaa waan guutuuf ulaagaa kana erga ka guutuumaaf hin dorgomnedheen dorgomme. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee qaamaanis ta'u ammaan booda ka deemu jechuudha. Dorgommii kee kana eenyu waliin mi'a kanatti dorgomuuf jirtu? Dorgommiin kan dorgomu jiru dargaggoota. Dargaggoonni umrii 15 hanga 35 jiran kalaqa qaban dhiyeeffatanii kalaqa keessattuu rakkoolee naannoo ofii jiru kalaqanii furuu warroota danda'antu ulaagaa kana dhiyeeffata. Ulaagaan sun ilaalameeti calallii
gaggeeffamu jira. Calallii sana yoo darbite immoo dorgommichi filannoo uummataatiif dhiyaataa jechuudha. Haala kana keessa deema. Kun yeroo ammaa gara dargaggoota 2,100 hirmaachuu akka dorgomu jiru akka addunyaatti jechuudha. Dorgommii namoonni hanganaatti hirmaataa jiran kan hojiin keenya ilaallamee erga qoratamee amma filannoo uummataatiif dhiyaateera. Filannoo uummataa kana jechaan uummanni sii filataa yaadatti sii kenna. Vootii yookiin koomentii waan jedhamu jira jechuudha. Akkuma sooshaal miidiyaa gara irra deddeebi'aa jiru haalli ittiin vooti ittiin koomentii godhamu. Dhaabbata isa kamidha? Dhaabbata maal jedhamti kan dorgommii dhaabbata sirba isaa jalqabate? Dhaabbanni kun Yahoo Citizen Entrepreneurship Competition jedhama. Dhaabbanni waan kana dorgommiin kun jecha Yahoo Citizen jechaan akkuma addunyaatti dorgommii dargaggootaaf dhaabbata dhimma dargaggootaa irra hojjetudha. Saniif dargaggoota kana wal dorgomsiisee dargaggoota fuulduree ta'an hojii gaarii qabatanii dhufan encourage godha yookiin jajjabeessaa jechuudha. Kanaafuu maalirra geessite jirta amma dorgommii kee kana? Achumarra dhaabbanni kun kophaa isaatii miti kan qopheessu. Kineeshiin jira, UNICEF jira, dhaabbattoonni addunyaa hundayyuu deeggarsa godhaniifiti. Dhaabbanni mootummaa miti mootummaa deeggarsa godhaniiti. Onlaayinii irratti hirmaachaa piitishinii kan kee wanta hojjette dhiyeessitaa, sooftiweerii kee dhiyeessitaa, san booda ilaalameeti godhamee darbitee uummataaf dhiyaataa jechuudha. Dhiyaate meebii 5,000 ta'uu danda'a. Kana keessaa isaan hanga filannoof dhiyaateen muraasa kan ta'a. Amma ulaagaa sana darbu keef karaa kamiin kan ittiin? Ulaagaa gaafa darbitee jette filannoof ba'a hojiin kan kee piroojeektiin kee. Filannoo ulaagaa waan darbine filannoo biran geessu. Jira dorgommii isaa ji'a hagana haga ganaa galmeedha jedha. Ji'a hagana haga ganaatu immoo calalliidha. Warri calallii darbe immoo filannoodhaaf ji'a hagana haga ganaatetti jedha. Jira achumarra jira iskeejuulii isaanii yookiin immoo sagantaa isaanii jechuudha. Ji'a sana hinneennaan hanga dorgommii filannoon uummataa eegaleedha ka dorgomi. Neetworkiin keenya illee rakkisaadha beektaa. Akkasuma immoo xiqqoo infoormeeshinii oduu irraa illee fagoo jirra. Boodarra argeen dorgomee jennaa immediately appiruuf na godhanii. Deebisaa si laatanii jechuudha. Na laatanii amma filannoo irra jirra. Almost sadarkaa gaarii irra jirra. Sadarkaa meeqa? Dhugaa dubbatuuf gaarii irra jira. Boodarra eegalee amma sadarkaa